Egaa gara guyyaa har'aatiif wanta Waaqayyo nutti dubbatu walii wajjiniin ilaallaa. Dubbii Waaqayyoo keessaa nan dubbisaa. Faarsaa Daawit boqonnaa 24 keessaatiin dubbisaa dubbii Waaqayyoo inni irratti dubbadhu immoo isa miti. Faarsaa Daawit boqonnaa 24. Hunda isaan dubbisu. Lakkoofsa 3 irraan jalqaba. Gara tulluu Waaqayyootti ol ba'uun kan ta'uuf eenyu? Iddoo isaa qulqullaa'aa keessas dhaabachuun kan isaaf kan ta'uuf eenyu? Isa harki isaa hin xuraa'in, garaan isaas qulqullaa'aa ta'e, isa yaada isaa wanta sobaa duukaa hin kaafne, isa sobaan hin kakannedhas. Inni Waaqayyo biraa eebba, gooftaa isaa fayyisaa isaa biraas dhugaa hin argatedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhugaa Waaqayyo biraas fayyisaa isaa biraas dhugaa hin argata. Namni mana Waaqayyoo keessa dhaabachuun ta'uuf nama harki isaa qulqulluu, nama yaada isaa sobaan hin qabamin, nama sobaan hin kakanne, nama waan dhugaa duukaa bu'u isa mana Waaqayyoo keessa dhaabachuun kan ta'uuf jedhee deebi'eetu iddoo ol siqeetu gara duubaattis fuuldura isaarras jira. Kelloota Waaqayyoo banamaadha. Mootiin ulfinaa ol haa galu haa dhufuuti jedha. Faarfata Museetiin qabneetu kan keenya laallaa. Gabaabumatti waan isin beektanii dhagaa. Waanuma harkaa qabnu kana waliin deebifnee ilaalla. Waaqayyo iyyuu Museedhaan maal harkaa qabda jedhe. Yommuu inni immoo wanti inni harkaa qabu uleedhuma isaa ture. Hoolaatissa waan tikseen harkaa qabdu uleedhaaf hoolaadha. Uleen harkaa kan qaban gaa uleema. Uleen harkaa qaba jedhee ulichi dhimma baase. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan nu harkaa qabnu dubbii Waaqayyoo kanadha. Dubbii jireenyaati. Isa kana isa hunda kan caalu isadha. Isa lafatti dhiibne waan baay'ee godha naannoo kana jireenya naannoo keenyaa kana milkeeffachuudhaaf. Garuu wanti hundumtuu as keessaa yoo ta'e malee milkaa'u. Isuma beennuti gaa walii wajjin ilaalla. Ittiin gala dubbii seensa kootti jechuudha. Museen eenyu akka ta'e gabaabumaan waan as keessaa hundi keenya beennuun ofii kootti dubbadha gabaabsee. Museen eessatti dhalate? Abjuu Yoosef, bu'aa abjuu Yoosefidha Museen. Yoosef ijoollee obboloota isaa wajjin ijoollee 12dha. Isaan keessaa inni isa 12ffaadha. Abjuu abjoote jechaan gaa obboloota 11 qabachuu kooti malee waa'ee umurii isaanii miti. Abjuu abjoote mucummaa isaatti. Maal jedha abjuun isaa? Ka'ee ganama himate obbolootatti, abbaatti, maatiitti himate. Bissi 11tu bissi tokkoof sagadaa jedhe. Abjuu isaanuma ofii isaaniitti hiikkate. Nutu sii sagada jechuudhaan jedhaniin. Isaanuma hiikkate, isaanuma irratti ta'es abjuun kun. Gaafa kana abjuun kun akka isaan irratti hin taaneef immoo baay'ee carraaqan. Gaaf tokkoti isaan hoolaatis subakkeetti isaan barbaacha dhaqeennaanii gurbaa kanarra dhabamsiisuu qabna jedhanii mari'atan. Hin ajjeefnuu, boolla buufnaa jedhan. Waan sadii waan mari'atan keessaati. Boolla keessattis garaan isaan hin ciifne fakkaata. Tiksoonni Misir dhufnaan itti gurguratan. Achi dhaqe Misiriin dhaqe jechuudha. Sababiin saba Israa'el Misiritti galeef gaa faayee isaatiif jechuudha. Bara tokko gaa bara sana Yoosef maduwwaa gurguramee dhaqee sana booddee garuu bara beelaa tokko wal guuranii hundi isaanii dhaqan. Beela baqa Misiritti gale hunduu. Egaa Museen dhaloota ergasii dhaloota biyya Misiritti, Egypt, Gibsitti dhalatan keessaatii isa tokko jechaadha.
Yoosef achitti abbaa biyyaa ta'e, tarii ekonomii ministeerii ta'e, tarii immoo faayinaans ministeeris ta'uu ta'a jechuu dandeenya. Bara beelaa tokkotti gaa abjuu mootii hiikeetu waaqayyo isaa waaqa keessaatu abjuu hiikuu danda'e. Abjuu hiikee fi achi ofii isaatii iddoo argate. Abjuun sun maal akka jedhu hundi keenya hin beekna. Sana booddee egaa atumti raawwadhu ka waan jettu kana. Bara quufaa torba dhufaa, bara beelaa torbatu immoo dhufa. Bara quufaa torban kana keessa kanatu ta'a. Bara beelaa torban kana keessa immoo kanatu ta'a. Egaa maal gochuu akka qabdan ilaaladhaa. Innaan midhaan bara quufaa sana torban keessa hojjetamu galfamu walitti qabadhaa isan. Eega akkas ta'e immoo egaa atumti hojii kana raawwachiisi jedhaniitu hojii guddaa irra kaa'an. Mana hidhaatii bahee ministeera ta'e. Achitti egaa sana booddee bara beela baqa midhaan bitachootuma deddeebi'anii obboloonni isaa kuni sana booddee maatii guurratanii abbaa isaanii isa dadhabaa fudhatanii lubbuun 70 achi galan. Ergasii achitti baay'atanii waggoota 430 biyya sana keessa taa'anii achitti baay'atan. Sana keessa ergaa Yoosef boqote mootichi inni gaafa sana saba kanaaf iddoo kennes yeroo sana erga boqotee booddee erga Yoosef boqotee booddee sabi kun achitti waan baay'ateef qabeenyas waan godhatee fi saba kana of keessaa balleessuu barbaadan. Bara sanatti yeroo dhiirri dhalatu warra deessisanii lagatti gataa. No, fixaa ajjeesaa jedhanii innaan sana keessa Museen lagatti gatame. Lagatti yeroo gatame immoo intala Fara'oon intala mootiitu Fara'oon jechaan mootii jechuudha. Laga argattee fudhattee galtee nama hoosisutti barbaaddee kan hoosisuuf argame immoo haadhuma sadeessa turte mana Fara'oon keessatti guddate. Ilaalcha mootiin sun sabi sun saba kanaaf qabu argaa guddaten. Ofii isaas immoo tarii haadhuma isaa hoosise waan ta'eef waan ta'u kana hundumaa ibsaafii turte fakkaata. Ibsaafii turte fakkaata. Miidhama sana hunduma isaayyuu Waaqayyo sargaa ture. Museen sargaa ture. Haatis immoo waan argitu itti maa turte natti fakkaata. Gaaf tokko gadi ba'ee waan inni godhe ilaalla. Gaaf tokko gadi ba'eetu boqonnaa 2:11 irra waan jiru ilaalla. Museen nama ga'aa erga ta'ee gaaf tokko gara sanyii isaatti gadi bu'ee hojii isa ba'aan ulfaataa isaanitti ta'e sana in ilaale. Namni Gibxii tokko Ibroota sanyii isaa keessaa isa tokko otoo rukutu arge. Inni asiif achi ilaalee nama biraa tokkollee yeroo dhabetti namicha Gibxii sana ajjeesee reeffa isaa cirracha jala dhokse. Amma gaa dubbiin kan dhufe. Waan duraanuu argaa ture yookiin dhaga'aa tureti gadi bu'ee yommuu saba isaa ilaalu maal hojjechaa akka isaan jiran akkuma tasaa ta'e ijoollee Gibxii fi ijoollee Misirtu wal lolaa ijoollee Israa'eltu wal lolaa yoo arge miidhamaa jiru. Miidhamaa jira namni Israa'el sun nama Gibxii sanatti miidhaadha. Gargaaree rukutee ajjeeseetu cirracha jala dhokse. Borumtaas yoo inni gadi ba'ee ilaalu alan ammoo warruma ijoolluma Israa'eltu wal lola. Ijoolluma Israa'eltu walii isaanii
lolaa jirammoo. Egaa kaleessa wanta argirraa Misrichatu yookaan Gibxichatu isin lolaan arge. Isin immoo lachuun keessanuu Israa'elidha. Maaltu wal isin lolchiisaa? Maaliif wal loltu jedhe? Maaliif wal loltu? Isinoo tokko. Maaltu nurratti abbaa firdii godhe jedhaniiti itti dubbatan. Akkuma kaleessa Misricha ajjeefte nullee ajjeessu barbaaddaa jedhanii. Isaaniin galle waan inni dubbachaa waan inni jechaa isaaniin galle ta'a yookiin immoo nama kana yaada isaan duukaas hin turre inni mana mootii ture. Tanii kanaaf iddoo inni dhufu fa'aa ilaalanii innoo jarmaa jedhaniitu harkatti didan ta'ee hin beeku. Irraan fudhan. Maaltu nurratti abbaa firdii godhe jedhanii isa kana biyya lafaarra walima keenya hunda keenya waluma hunda goonam walima saa'u maal akka inni tokko gochaa jiru hin beeku sabi harrayyuu kanuma waan keenya irratti argaa kan jiru inni tokko isa sabicha miidhu anjessa yookaan mu gargaarayyuu miidhi dhaqee ajjeesfit amma yeroo naannoo keenyatti hin dhageenyan arginaati. Yommuu sabi keenya miidhamu bulchoonni saba keenya eenyuun bakka bu'an akka jiranii akkatti mul'ata. Hin dubbatanii sabichaaf dubbatuudhaaf achi jiru kanaaf filaman kaayyoon isaa sana sabicha irratti dubbatu. Maaltu nurratti abbaa firdii godhe jedhaniitu nama kanatti deebisanii dubbatan. Maal jedhan immoo inni kaayyoo qabatee deemu karoora yaada garaasaa keessa jiru ibsachuu hin dandeenye sana booddee edaa dubbichi dhaga'ameera. Edaa kana biyyi beekaa isaan kaleessa godhe alana gurra buute fara'ooniin eessasa guddise sana mooticha. Mucaan ani guddise lafa dhufte beetti. Achi dhufa ishee beetti. Innan kooti ta'a. Egaa guddifatee kan isaati akkasitti lakkaa. Isa duwwaa miti. Saba Israa'el biyya sana jiru yookaan isaati akka inni yaadutti. Hin hojjechiifata, hin cunqursaa maal godhu. Kana irratti immoo dhiirri akka hin guddanne ajjeesaa dhedeessiftuudhaan. Maaliif hin ajjeesni iyyuu jennaan jedhee gaafate jennaan. Dubartoonni Israa'elii deessiftuun barbaadan jajjaboodha isaan ofii masaatiin niitiin da'u jedhanii looganiif deessiftoonni ijoollee ajjeesuu waan itti ulfaateef waan gara nama raasu waan ta'eef. Sana booddee baqateechi deemee miidiyaan itti gadi bu'e. Miidiyaan itti baqate hin argina kutaama kana keessatti gabaabsa dubbachuuf. Achitti gadi bu'e. Yoo gadi bu'uu dhaqeetu bishaan bukkee taa'e. Bishaan bukkee otoo taa'u namichi tokko ijoollee 7 qaba. Ijoollee durbaa 7 qaba. Horii bishaan obaafachuu dhaqan. Yoonaa tiksoonni kan biraas immoo dhufaniitu ijoollee durbaa kana bishaan irraa ari'atan. Kan durachi ga'e isaan waan ta'eef Museen argee ijoollee durbootaa kana 7 kana gargaaree isaan sanarraa dhowwee gargaaree bishaan obaasee bishaan iyyuu budduqsee fi gargaaree obaasee fi obaafatanii galan. Galanii abbaatti himnaan kutaama kana keessa argina. Galanii abbaatti himan. Abbaan immoo fidaa buddeenaa nyaatu jedheetu waamsisee ijoolleen waamnaan dhaqee biddeen nyaatee asuma taa'e jedhanii achuma taa'e hoolota tiksuu kennaniif. Hojiis argate sana booddee intaloota 7 keessaatii tokko kennaniif. Haadha warraas argatee hojiis argate. Museen iddoo sanatti. Egaa sanarraati
Museen otuma hoolota duukaa deemu gaaf tokko egaa Waaqayyo kaayyoonni duraan kaaseef waamicha isaa sana Waaqayyo achi as baase jechuudha. Durumaa dhoksee guddisee Musee Waaqayyo mana mootii keessatti yeroo sana ijoolleen dhiiraa dhalatan baay'ee nabamsiifamaniiru. Waaqayyo akkasittiin mala dhaheetu Musee guddiseera. Achitti miidhama saba sanaa argeera ofiisaatiiyyuu. Argeera. Taa'ee ilaaluun iyyuu jibbeetu achi tarkaanfii fudhateetu tarkaanfiin sun immoo gara lubbuu isaatti dhuftee ajjeechaaf nama barbaadamu waan ta'eef miidiyaan itti baqate. Achitti hojii hoolaa tiksuu argatee haadha warraas argatee lafa baqaatti ilma tokko argatee Geeshoom jedhee moggaase. Geeshoom jechuun lafa baqaa jechuudha. Akkasitti achitti guddifatee achitoo jiru gaa hoolaa isaa duukaa otoo jiru gaaf tokko Waaqayyo Museetti mul'ate. Yeroo itti mul'atu immoo huuxxiin tokkotu gubattu. Huuxxii jechuun muka gammoojjii baay'ee gaggabaabdu garuu irri ishee keessi damee gaggabaabduu xixinnoo walitti gujjooftuu ibiddi qabachuu danda'udha. Ibiddi qabateetu inni irraa boba'a ibiddi. Wanti boba'u kun ibiddaa garuu huuxxiin kun hin gubatu. Maali waan akkasii? Kanan beeku yoo nutti gubatu yoo ibiddi qabate. Kun maaf hin gubatu? Innaan inni isa ilaaluutti siqee Waaqayyo Musee iddoon kun iddoo qulqullaadha. Asin siqin kophee kee baafadhee kophee baafachuun maali? Yaada garaa geeddarachuu. Yaada garaa geeddarachuu. Achitti Waaqayyo Museetti dubbatee karoora isaatti. Karoorri Musee yaadi Musee duraanii maali? Miidhamuu saba isaa argeera. Erga miidhamuu saba keetti agartee aatumti tarkaanfii sana ofii kee fudhadhu. Erga waggoota quufaaf waggoota beelaa sana argitee aatumti tarkaanfii fudhatamu sana keessaa qooda fudhadhu mataa hojii ta'e jedhe Waaqayyo Yoosefiin iyyuu. Waan argite kana aatumti raawwachiisis. Miidhama saba keetii achi argite sana aatumti sin erga deebisee Fara'oon maal isuma lubbuu kee barbaadu kanaanii gadhiisi saba koo jettee dhattee dubbattan jedhee Waaqayyo karoora kana gad baaseetu Museetti hime. Musee asan jira gooftaa koo. Kana jechuun lafa jiru ibsuu isaa miti. Owwaachuu isaati. Hin owwaate Museen. Yoo namni nama jala owwaatu gaa Waaqayyo waa namatti dubbata. Yoo Waaqayyo nama waamu owwaannaa barbaachisa. An nama jirudha dubbadhu. Hin owwaate Museen. Yommuu sana Museen owwaannaan eenyummaa isaatti hime jechuudha. Waaqayyo of beeksise Museetti. An miidhama saba kootii argeera. Owwaannaan isaanis na bira ga'eera. Wanta isaan irra ga'aa jiru. An siinan si ergaa jedhe Museedhaan. Yoo wana Museen maal jedhe sin erga jennaan an eenyu kana terpettu jedhe. Ani eenyu nama kanaaf maluu miti ofiin jechuu isaati. Ani eenyu har'a nuyi ani eenyu jennee dhaabannee of ilaaluu qabna. Bifa kamiin? Bifa Waaqayyo itti nu ilaaluun. Akka ofii keenyaatti yoo of ilaalle yoo hin geeddaramin yoo namummaa ilma foon keenyaa ilaalla ta'e owwaachuun nu dhiba. Hiikkachuun nu dhiba dubbii Waaqayyoo. Yoo calluma inni dubbifna ta'e gargaarsa Waaqayyoo yoo gaafatin nuuniif kun calluma inni dubbisuu dhuma duwwaa ta'a.
yoo waaqayyo namaa ibse malee. Kanaaf kadhanna nu gargaari nu ibsi kan jennuuf kanaaf jechuudha. Sana booddee ani eenyu kan kanaaf ta'u innaan waaqayyo waadaa galeef hansi ergeensi biraa na fudhe. Si ergeensi biraa hafa miti. Hansi duukaan jira dheen. Si duukaan jira. Sana irratti immoo wanta eegganni saba sana baaseetii booddee ta'u iyyuu itti hime. Anas si erga akka ta'e waan ati ittiin beektu achi baatanii gaara kana irratti na waaqeffattu jedheen. Gaara Siinaa gaara kana irratti na waaqeffattu achi baatanii. Gadi gaarma Siinaatti jedhee yaada Siinaa. Asirratti na waaqeffattu. Achi baatanii. Kun immoo siif iyyuu mallattoo sii taa'eetu mallattoodhaan iyyuu mirkaneesseef. Waaqayyo ergii nama niisu. Nama duukaas jira. Mallattoos namaaf kenna. Sana booddee Museenii egaa yommuu gara saba Israa'el dhaqu gara saba keetti si ergaa jedhee jalqaba. Garba saba keetti hidhatteetu isinan baasa jetta. Jetta saba Israa'eliin. Gara saba Israa'el dhaqee waaqayyo akkas jedhe yoo jedhe egaa waaqayyo yoo hin jenne gaafa sana akkas naan jedhe achiinis hin baasaa jedheera yoo hin jedhe eenyu maqaan eenyuun jedha. Eenyutu akkas jedhe hin jedhaa. Museen yommus waaqayyoon lakkoofsa 13 irra jira. Ani saba Israa'eliin bira deemee waaqayyo isaa kan abboota keessaniitu isinitti na erge yommuu isaaniin jedhu isaan immoo maqaan isaa eenyu jedhanii na gaafatan ani immoo maal isaaniin jedhuree jedhe gaafate. Waan waaqayyo achitti jedheeni 14 irraa dubbisa. Waaqayyo deebisee Museedhaan ani isa jiraataadha. Ati immoo saba Israa'eliin inni jiraataan isinitti na ergeera in jetta. Bara hundumaa maqaan koo isa kanaan dhaloota hundumaa keessatti kanumaan nan yaadatama jedhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isa jiraataa. Isa jiraataadhaan isa barma sana iyyuu jiraate. Barri sun baraadhaa miti. Isuma gaafa sana jiraatetu har'as jira. Isuma miidhamuu saba sanaa, cunqurfamuu saba sanaa, waan Misir keessatti isaa irratti ta'e hundumaa isaa argee dinqii gurguddaa sanaan baasetu har'as jira. Miidhama biyya lafaa irratti, saba garaa garaa irratti, saboota garaa garaatiin geggeeffamu kana hunduma isaayyuu inni argaa jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isa kana na gammachiisanaan. Argaa jiraachuu isaa inni argee immoo calin jedha. Deebii kan kennu ta'uu isaatu na gammachiisa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaaf tokko waaqayyotu seexanni biyya lafaa naanna'aa turte, biyya lafaa kanarra naanna'aa turteetu deebitee waaqayyotti hin deennaa waaqayyo. Nama koo, ilma koo Iyyoobiin agarteettaaree jedhee gaafate. Sana booddee Iyyoob akkatti jiru seexanni itti himte. Achumaaniti waan sana hunduma keenya beeka maaliifan kana jedhe. Seexanni iyyuu biyya lafaa naannoftee ilaalti. Waaqayyo immoo iddooma tokko taa'eet biyya lafaa kana guutuu beeka. Argas. Iddoo hundumaa al tokkotti jiras. Wanta as nu biratti ta'u, wanta biyya keenyatti ta'u waaqayyo hin arga. Maal jedhe waaqayyo Museedhaani?
waan saba koo saba Israa'el Misir keessa jiran irratti ta'u argeera wawwaannaa isaanis dhaga'eera. Waan saba keenya irratti ta'u wawwaannaa saba keenyaa kana nu duwwaatu argamti. Nullee isheedhuma Facebook irratti baatu warri OMN jedhan dhageenya. Waaqayyo garuu isa isaan karoorsan hin beeka, hin argas. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana hin ilaalla, hin hubannee isa kana qabannee Waaqayyo yoo argaara inni dhiibna miti. Nu maal gochuu qabna? Kanarratti wanni nu ilaallatu hin jiru. Akka Museen waamame kanatti nuyi waamicha akkasii qabna. Nu keessa kan waamicha akkasii qabu jira. Yoo jiraate nu immoo nurratti maaltu si kaase? Maaltu abbaa firdii nurratti si godhe? Ittiin jenna moo miidhamuu saba keenyaa kana hubannee nama sanas dhaggeeffanneetu wajjin gargaarsa goone tokko taane tokkummaan barbaachisaadha. Sabni Israa'el yeroo kanatti garaagarummaa hin qaban. Waaqayyotu isaan ofii isaanii miidhamaa jiru. Isaan keessaa gara warra miidhuu goree kan saba Israa'el miidhaa jiru. Miidhaa ture jiraachuu danda'a ta'a. Beeku garuu asirratti barreeffamaan jiru. Sabni sun yeroo Museen dubbate, yeroo Museen isaanitti dubbate, ijoollee wal lolan kana duwwaa miti. Karaa gaanii gungumanii erguma baanii. Sakkasii gara keessa jira sabni keenya. Gungummiin kun waanuma jirudha. Maali biddeenatiin jiru maaf addoo sana lafa waalchaatiin jiru maaf karaatti dhumna? Ituu qullubbii arginuu baane jedhanii faanatti gungumaa turan. Amma tuuchiin ga'in wanta ta'e kana laalla. Egaani Museen akkas jedheennaan Waaqayyo immoo akkasittiin deebisee fi isa jiraataatu na erge jedhii ittiin jedhe. Akkasumas immoo dhaqiiti maanguddootatti himi isin baasuun barbaada jedhiite. Bahuu barbaaddu biyya sana keessaa isin baasuun barbaada. Biyya heetotaatti ol isin baasa. Biyya gaarii biyya dhadhaaf damma baasu achittiin isin baasuu barbaada. Rakkoo kana keessaa maanguddoota lakkaa'aduu dhaqiitii lakkaattee dhatteetu isaanitti dubbattee sana booddee isaan tole siin jedhu. Isaanis immoo gaafti si gaafatu. Si amanuus dhabuu eenyuyyuu akkasii argi. Si amanuuyyuu dhabuu danda'u. Waan ati dubbattu kana si amanuu dhabuu danda'u. Jedheetu Waaqayyootti dubbate. Sana booddee akkas jedha lakkoofsa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraati. Yommus Museen deebisee kunoo sabni Israa'el Waaqayyo sitti hin mul'anne naan jedhanii ana hin amanan. Dubbii koos hin dhaga'an ta'a jedhe. Sana booddee Waaqayyo mallattoo 3 kenneef akka isaan dhaga'anii fi waan inni gochuu qabu. Inni tokko ulee Musee harka jirtu kana lafa buusi jedheen. Lafa buuse. Isuma kanatti isaanitti argisiiftaadhaa miti mee ulee harka lafa buuse. Hin buuse Museen uleen bofataati. Mallattoodhaan mirkaneessaaf. Yeroo sana Museen immoo ulee masaa sila sarka turte ulee turte hamma gaafa isheen bofataatiin baqate. Irraa baqateennaan amma bofataatiin ciniinti qaba. Eegee ishee qabee eegees qabdi. Bofata waan taateef amma ulee miti. Gaafa eegee ishee qabu immoo deebitee ulee taati. Kanuma goota isaan fuulduratti ittiin jedhe. Kanuma kanatti hidhattee gootu. Yoo isaan kana samanuu baatan immoo hidhee kan biraa dabaleef. Inni immoo maa'inni harkuma kee kana dachaasaa wayyaa keetii keessa kaa'aa jedheen. Harkuma isaa. Gaafa harkuma isaa wayyaa dachaasee harka isaa keessa kaa'u harkichi wayyaa keessa taa'ee lamxaa'ee harki isaanii wayyaan alaanni bakkee jiru lammaffaan homaayyuu hin taane. Lamxaa'ee addaati. Jennaan amma immoo deebisi wayyaatti.
harka achi gaafani wayyaa keessaa fuudhu lamtaa san amma wayyaa matti deebisee jedheen harka wayyaatti gaafani deebisu deebi'eetu akkuma isa fayyaa ta'e. Kan biraa'oo yoo isaan kanaanis si amanuu baatan waan ati jettus dhaga'uu baatan amma immoo bishaan laga Abbayyaa budduuqsiitii lafa gogaa irratti dhangalaasi. Godhee agarsiise. Lafa gogaa irratti bishaan lagaa budduuqfame lafa gogaa irratti dhiiga ta'e. Kana isaan fuulduratti agarsiisi amansiisi saba kana immoo. Hin godhe Museen. Haa ta'u iyyuuti kana hundumaa erga godhee booddee maal jedhe Museen? Ani eenyuun masaa keessa ammayyuu ofiisaas hin laale. Naannoo isaas hin laalaa ofiisaas hin laalaa. Amma gara ofiisaatti deeme gaaffii kan biraa. Ani eenyudha duraan. Amma immoo anoo giingeedha. Anoo giingeedha. Erguma sii wajjin dubbachuutti ka'e illee ammuma kana. Erguma sii wajjin haasawutti iyyuu ka'e ani giingeedhuma. Waayuu jijjiiramne. Adda bitan gara saba kanaatti baay'ee waan natti tolu tokko dubbii Waaqayyo deebii Waaqayyo jiraa deebiseef. Lakkoofsa 13 irra boqonnaa 4 lakkoofsuma 13 irraati. Afaan namaa eenyutu uume? Afaan namaa eenyutu uume? Eenyutus diidaa yookiis didaa yookiis duudaa kan argu yookiis jaamaa isa godhu ana Waaqayyo mitiiree. Kanaaf amma ati dhaqi ani immoo akka ati dubbattuuf sin gargaara. Waan ati dubbattus sin barsiisa jedheen. Inni garuu yaa gooftaa ko hadaraa nama biraa otuu ergitee in wayyaa jedhee ofirraa deebise. Afaan dubbatu kan uume duudaas kan uume kan argu yookiis jaamaa kan uume ana mitiire. Afaan kee kana iyyuu hiikuu nan danda'a jechuusaatti Waaqayyo iddoo kanatti waan biraa qabu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ituma dubbannu yoo Waaqayyo nu gargaare malee waan nuyi dubbannu nagaamu. Giingeedha hundumti keenya. Yoo Waaqayyo nu hiike malee yoo Waaqayyo afaan keenya hiike afaan keenya nu barsiise malee waan ati dubbattu iyyuu sin barsiisa jedhee waadaa galeef Waaqayyo Museedhaaf iddoo kanatti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan namni dubbatu akkatti namni dubbatu Waaqayyo nama barsiisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni ofa kennu malee namni fedhiin namaa haa jiraatu malee Waaqayyo waan isaaf ta'u nama barsiisuudhaafi salphaadha. Faarfannaa kabaa fidoo tokko ni dhaggeeffatan ture. Giingee fuudhee fiingee godhee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kabaa fidoo yommuu faarfatu giingee ta'uu isaa namni hin beeku. Faarfannaa isaa irratti hin argamu. Yommuu haasaa bakkee haasa'u giingeedha malee yommuu faarfatu kabaan giingee miti. Waaqayyo immoo kana hundumaa yeroo godhu ulfina isaatiif godha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama tokkotu nama Niik jedhamu tokko argitanitti fedhe yaada hundumti keessan. Niik harkas miillas hin qabu. Harkas miillas hin qabu. Garuu gammadaadha Niik. Nama qaama fayyaa qabu caalaa nama Waaqayyo hidhachiisedha.
Waaqayyo akkana irratti mul'atuuf kana godhe malee nama balleessuun miti jedhee nama gammadee Waaqayyo hojii hojjetuudhaan. Nama miillaaf harka qabu waan namni miillaaf harka qabu kan niiq dhaben jiru. Jireenya isaa keessatti. Yoo niiq dubbatu namoota kumaatama hedduutu argitanii ture yaada viidiyoo sana taa'ee dhaggeeffata. Niiq an harkaan miila qaba garuu bishaan daakuu hin beeku. Niiq bishaan daaka harkaan qabu miila hin qabu. An akka niiqitti nyaata qopheessuu hin beeku. Waan niiq hin hojjenne hin jiru. Waaqayyo yoo nama barsiise akkas galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan baay'ee gochuu dandeenyu lakkii kana ani hin danda'u waan nuyi jennu baay'eedha. Qaamaaf guutuu qabaanne waan nurraa eegamu gochuu kan hin dandeenye. Hidhiituutu duwwaa. Hidhiituutu duwwaa. Waaqayyo nu gargaaru. Egaa sana booddee gaafa Noogii hin jedhu carraan nama biraatiif kenname. Waaqayyo nama baay'ee qaba. Egaa hiikamee nama dubbatu obboleessuma keetu jira jedheen Aaroon. Obboleessa kee Aaroon wajjin deemtaa jedhe. Sila kophaa masaa ofii masaatiin deemuudhaafu kaadhimamaadhaaf afaan isaa hiikamuudhaaf Waaqayyo waadaa galeera. Waaqayyo waa baay'ee waadaa galeef gaa. Dura ani yommuu asii baattee mallattoo saba koo baaftee gidiraa kana keessaa yommuu baaftee jettu mallattoo akkasii ta'uu fi gaara kana irratti na waaqeffattu jedhe. Kaayyoon Waaqayyoonni guddaanii namni Waaqayyoon akka waaqeffatu Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf hundumtuu uumame. Naannoo nuyi jirru kana garuu namni Waaqayyoon waaqeffatu muraasa. Keessumatti dhaloonni haaraan gara waan biraatti deebi'eera. Iddoo isin jirtanis akkasuma. Kana keessa jirra bitaan mirgaan marfamnee waldaa keessan nama 14 jira na wajjin. Garuu namni dhabamee miti. Nama dhagayeetu ammanuma. Yookaan inni dhagaye yoo har'a iddoo waaqeffannaa dhufu waa baay'eedhaan qabamee jira. Waan itti sababeeffatu immoo waan baay'eetu jira. Museen giingummaa isaatiin sababeeffata. Inni kaan hojiidhaan sababeeffachuu danda'a. Inni kaan waan biraadhaan garuu sababa du'a nama na oolchineeni namni iddoo kana hin jiru. Isa du'a nama oolchuu danda'u. Isa jeesechi kaasuu danda'u. Waaqeffachuudhaaf namni akka hin dandeenye kan godhu waa baay'eetu jira. Akkuma Museen waan sababeeffate waanuma isa harkatu waanuma ofirraa qabu hundatti lakkaa'e Waaqayyotti. Nuyi waa sababeeffanneetu malee tarii afaan isaanii hin beeknu enneetu malee naannoo keenya namni Waaqayyo jireenya isaaniitiif barbaachisu lakkoofsan qaban. Inni kaan afaan Jarmanii dubbata, inni kaan afaan kaan dubbata, immoo san beeknuudhaan sababeeffanna ta'a malee baay'ee. Museen biyya ormaa keessatu jiru saba isaa irratti biyya ormaa sana keessatti waan irratti ta'aa ture arge. Waan inni ittiin saba sana gargaaruu danda'u immoo Waaqayyo isa barsiisaa ture ammas isumaanii dhaqii jedhe. Biyya ormaa keessa ta'anii biyya isaaniitti wanta ta'aa jiru kan argan kan tarkaanfii fudhatan baay'eedha. Kan akka yeroo baay'ee namni maqaa isaa kaasu miidhama saba isaatti argee paaspoortii kadhatee biyya isaa dhaqee biyya diigamte deebisee kan ijaarsise namni maqaan isaa wangeela kana keessatti qabu baay'een ofiis keenya akka kanan godhu malee hin lallabna.
bocatti baasanii qotatti baasanii jechoota hiikanii hin barsiifamu. Tarkaanfii kan fudhatu immoo nu keessa hin jiru. Kan keenya baay'ee miidhamni saba keenya irra jiru gudunfaan isaa mataa dhokfate. Isa kana gaa yoo Waaqayyo nama gargaare hin ta'a. Yoo Waaqayyo nama ibse hin ta'a. Maaliin gargaaruu dandeenya? Kadhachuudhaan gargaaruu dandeenya. Waaqayyoon kadhachuufiidhaan gargaaruu dandeenya. Isayyuu gochaa irraa waa sababeeffannee isayyuu yommuudhuma waa dhalatti duwwaa yommuudhuma balaan guddaan tokko balaa namtolcheen saba keenya irra gahu duwwaa iyyina. Kadhannas walitti fufiinsa hin qabu. Deebilee immoo irraanfannaa waa baay'eetu ta'a. Waaqayyo garuu siin gargaara. Yoo Waaqayyo ka'ee nama kaasee salphaadha. Sana booddee gaa hin deemtu jedheen Aroonii wajjin deemta. Dhaxxeetu maal jettaan jedhayyuutti dubbate lakkoofsa 21 irratti 4:21 irraati. Waaqayyo yommus Museedhaan yeroo deebitee gara biyya Gibxii dhaqxutti sanaan duratti Museeni gara abbiyyuu isaatii deebi'e egaa iddoo namicha ijoollee durbaa 7 qabu inni lafa ni jiraatus kenneefi hojii kenneefi haadha warraa kenneefi ijoollee durboota 7 keessaati Museen achitti jiraata ture. Achitti ilma godhatee Geeshom jedhee moggaase. Geeshom jechuun lafa baqaa jechuudha. Museen durumaayyuu baqataa ture. Misirimattuyyuu saba baqaan biyya ormaa jirudha. Ittummoo ammas nama baqataa ta'e. Achi ittuu jiru fuudhee abbiyyuu isaa bira dhaqeetu gaa an deemuu kooti jedhe. Eessa dhaqxe? Ijiptitti deebi'uu kooti. Misiritti hin deebi'e. Nagaan dhaqii jedheen. Yommus Museen ijoollee isaa gara fudhatee maatii isaa fudhatee deeme jechuudha. Harree irra kaa'e. 21 irratti akkas jedha gaafa 21. Waaqayyo yommus Museedhaan yeroo deebitee gara biyya Gibxii dhaqxutti dinqii ani hojjechuudhaaf humna siif kenne fuula mootii biyyattii duratti akka argisiiftuuf yaadaan qabadhu. Garuu akka inni saba sana gadi hin dhiifnetti ani mata jabeessa isa nan godha. Waaqayyo gaasitti adabuu barbaadeera bara waliin. Saba miidhame kan akkatti gadhiisuu hin barbaanne. Saba nama miidhu kan akkatti dhiisuu hin barbaanne. Waaqayyo jiilchuu barbaade. Mata jabeessan isa godhe. Mata laafessas mata jabeessas nama gochuu danda'a Waaqayyo. Akka inni hin gadhiifneef mata jabeessan godha. Akka inni gadhiisuuf immoo siin hin ergaa. Kana jechuun maal jechuudha? Inni attatti dubbattaa garuu akka inni hin gadhiifne godheetan isa adabaadha. Jiilchu malee hin dhiisu. Miidhama keessaniif gumaa isinii baasu malee hin dhiisu jechuu isaati Waaqayyo. Miidhama saba keenyaatiif Waaqayyo gumaa hin baasa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama balleessaa malee akka sareetti ajjeefamee gatamu kana Waaqayyo dhiisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin falmaaf. Mata jabeessa isa nan godha. Ati immoo mootichatti Waaqayyo Israa'eliin ilma koo Waaqayyo Israa'el ilma koo isa hangafa. Ani kanan sitti dubbadhu ilmi koo dhaqee akka anaaf hojjetutti gadi dhiisi. Ati isa gadi hin dhiistu yoo ta'e ati isa gadi hin dhiiftu yoo ta'e isa gadi dhiisuu yoo didde ati isa gadi dhiisuu yoo didde immoo kunoo
ani ilma keessaa hangafa nan ajjeesa jedheen jedhii hime. Israa'el ilma koosaa hangafa. Ilma hangafa namni baay'ee jaallata. Iddoo biraatti maal jedha Yihudaa boqonnaa 49 irraa Yoosef biyya Ijiptitti yeroo dulloome ijoollee isaa ofitti waameetu itti dubbate. Ani du'uuf hin jedhaati garuu bara jireenya keessanii waan isin irratti ta'uun isinitti hima. Ilma isaa hangafaan maal jedhe? Ati ilma koosaa hangafa humna koosa jalqabaatis jedheen. Namni ilma isaa hangafa humna isaa jalqabaa waan ta'eef baay'ee jaallata. Isa dura arges Israa'el akkasii jedheen Waaqayyo Museetti hime. Dhaqii kanatti Israa'el ilma koosaa hangafa waan ani sitti himu akka inni hojjetuuf ilma koo gadhiisi jedhii Fara'oonitti hime. Yoo ati hin gadhiistu ta'e immoo ani ilma keessaa hangafan ajjeesa jedhiin jedheen. Maaliif kun taabeettu? Ilma hangafa baay'ee jala ajjeeseera Fara'oon saba kana jala. Dhiirri hin guddatin yeroo dhalatu ajjeesaa jedhee ijoollee dhiiraa hangafoota karra saaqii baay'ee fixeera inni jala. Kana ijaabuu barbaade jalqabatti Waaqayyo. Godheeras Waaqayyo. Fara'oon isa jalqabaa wanta Waaqayyo irree jabaadhaan malee akka inni isin hin gadhiifne beeka jedhee Museetti himeera Waaqayyo. Irree jabaadhaan malee akka inni saba koo hin gadhiifne nan beeka. Kanaafuu mata jabeessa godheetanii ani immoo irree kootti agarsiisa. Waaqayyo warra irree jabeeyyii irree isaanii namarra dhaabbatanii innisu irree isaatti agarsiisu malee innisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo gaafa ka'u waan inni ittiin hin lolle hin jiru. Saba kana titiisaan loleera. Fatteedhaan loleera. Israa'elin gargaaruudhaaf. Waanuma namni wayitti hin galle jedhee lakkaa'utti waanuma namni wayitti hin lakkoofne fuudheetti loleera. Saba kanaaf gaafa falmu gaafa ka'e. Gaafa saba kanaaf ka'e Waaqayyo diina saba kanaa mata jabeeyyii godheetu gara fe'e ijaa baase. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isaan ilma hangafa jalaa fixan. Innis immoo gaafa ka'e ilma hangafa jalaa fixe. Gaafa sana mata jabeeyyii isaan godheetu. Didaa isaan godheetu gara fe'e ijaa baaseef. Gaafa inni mallattoo hundumaa mallattoo baay'ee gara mallattoo 11 lola waraana si'a meeqatti banee Waaqayyotti banee isa dhumaa irratti na'an hangafa isaanii jalaa fixe. Faasigaa qopheeffatanii dhiiga hoolaa balbalatti dibaa. Ergamaa Waaqayyoon ergamaa kun ergaa balbala keessan biraa darbu dhiigatti godhaa mallattoo kanaan akka beekamuuf mallattoo dhiigaa. Ergamaan nama ajjeesu akka bira darbuuf kan itti godhamu itti godhadhaa. Isaan sun immoo nageenya hin godhanne. Kanaan beekama garaagarummaa uume Waaqayyo. Garaagarummaa saba nama miidhu garaagarummaatti godha. Warra nama miidhuu fi warra miidhamoo gidduutti garaagarummaa uume Waaqayyo. Faasigaa jechuun bira darbuudha. Hoolaa qalatanii dhiiga balbalatti dibanii ergamaan Waaqayyoo gaafa dhufu hangafoota isaanii rukute. Hangafoota Museen keessaa lubbuun hafee guddate kan dhuman lakkoofsa kan hin qabne. Akkasitti Waaqayyo ijaa baaseef.
ijaa baasa Waaqayyo. Ijaa baasuudhaaf garuu namuma dadhabaa fakkaatu tokko kaase. Waaqayyo yommuu kaasu. Waamicha. Yommuu waa'ee kanaa dubbatanii biyyattii yookaan nannagaan ture. Tajaajila waldaa, tajaajilaa ta'uutti yommuu waamaman isatti fakkeessanii dubbatu. Isa duwwaa miti garuu. Museen iddoo kanatti waldaa tajaajiluudhaaf miti kan waamame. Paasterii yeroo guutuu ta'uudhaaf miti Museen kan waamame yeroo kana. Bulchiinsaaf waamame. Saba isaa geggeessuudhaaf waamame. Cunqursaa jalaa baasuudhaaf waamame. Museen iddoo kanatti. Nu keessaa waamicha akkasii kan qabnu jirra moo dhimma duwwaatuun. Warra waamicha akkasii qabanii yoo dubbatanis irraa bareedu. Ani waan hin dubbadhu. Ani didaadha afaan konatti ulfaata. Aleelee kan dubbatu kan biraatu ergattee wayyadee Waaqayyo. Saba keenya keessaa haleelanii kan dubbatan. Yoo dubbatan kan irraa bareedu baay'ee qabna. Garuu gargaaraa irra duukaa dubbachaa irra gargaaraa irra yaadaan. Sabi keenya iddoo tokko jiru. Inni kaan deebisee sabicha lola. Waan isaan godhan immoo warra mata laafeyyii qonnaan bulaa hin baratiin lafarraa kaasaa jira. Kan waayyuu hin beeku. Sababii siyaasichaa booda lafa nurraa fudhattiidhaaf daa'ima baay'ee dhume. Amma immoo nurraa immoo saba keenya irraa immoo lafa fudhachuudhaaf daa'ima baay'ee dhumaadha. Baay'ee wal fakkaata. Lafarraa fudhachuuf malee saba kana waan biraatiif miti. Lafarraa fudhachuudhaaf. Sabi kun waan biraa waan kan qabu. Lafumarraa fudhachuudhaaf. Naaboteewwan sabi keenya. Balbala isaa duratti du'aadha. Waaqayyo kan kaase qaba saba kanaaf. Tajaajiltoonni immoo ofiinis of kaasu Waaqayyo sin kaasa. Garuu amma dubbachaa hin jiran. Miidhamuu sabaa dubbachaa hin jiran. Maaliif hin ajjeefamu ofii isaanii? Dubbadhaa du'aa. Yoo dubbatan du'aa waan ta'eef dubbachuun innaan afaan qabatanii taa'u. Yoo barbaadan waldaa yoo irratti cufanii dubbatan akka bara dargii manatti deebi'ee dhokatee waaqeffachuu danda'an. Garuu fuuldura ba'ee nama dubbachuun sodaata. Du'uunsaa immoo oolu. Sababiin Oromoo ta'eef hundumaa waan biraa miti. Waan biraa miti. Isaan sana soortee, isaan sanatti karaa agarsiiftee, atuu isaan sana maal isaan sana dhaamsa? Maal silaa'u? Eessaan fire? Eessaan fire? Garuu miidhamuu sabaatii fi Waaqayyo ka'uu barbaachisa. Sabichi waan ka'e miti. Nummoo kanaaf Waaqayyoon kadhachuu qabna. Yoo ka'e akkamittiin akka nama gargaaru Waaqayyo beeka. Museen iddoo kanatti meeshaa waraanaa hidhatee hin deemne. Garuu Waaqayyo meeshaa waraanaa achumaa kaase. Diroonii miti. Akkuma dirooniitti fattee kaase. Akkuma dirooniitti titiisa kaase. Waaqayyo diroonii ofii qopheesse gaafas. Saba kanaaf Waaqayyo diroonii akka qopheessu Waaqayyoon kadhanna. Waaqeffannaan keenya bara kanaa kanatti geeddarame. Maaliif? Miidhamuudhaan. Lallabi bara kanaaf kanadha. Waan nuyi keessa jiru kanadha. Miidhama keenya kanadha. Barreen gaddaa kana haasofnu. Barana kana haasofnu. Waggaa afuraffaa kana haasaarra manatti fakkaata. Isa dhiyeenyaan jedha malee sanaan dura waggoota 100 akkasuma ture. Waan abbootiin keenya arganii yookiin isaan hin baranne waan ta'eef naannoo isaanii walii maksanii hin beekan ta'an agarre ituma arganiyyuu addaan baasanii hin galleefis ta'a hin agarres ta'uu danda'a. Sabi keenya garuu bara sana magaalaa keessa hin turre. Magaalaa dhumtuun hin turre. Baadiyyaa keessatti waan jedhan fudhatee jiraate ture. Garuu warri arganii har'a hin jirani. Warra calluma hidhee argusii umurii warra umurii dheeratanii waa namatti himuu danda'anis
lolamaa jiru, ajjeefamaa jiru. Waa dubbatanii miti. Jiraachuun isaaniiyyuu isaan galmee seenaa waan ta'aniif galmee seenaa dhabamsiisuu barbaadu. Kanaaf dhabamsiifamaa jiru. Kan biraa miti. Egaa nuyi maaltu nurraa eegama kana keessatti waan kana fakkaatu. Waan kana fakkaatu keessa irraa maaltu nurraa eegama? Maal godhannu? Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo giingee keenya akka banu Waaqayyoon kadhanna. Sororsinee akka dubbannu. Waaqayyo akka nuu lolu kadhanna. Yeroo hin qabnu ni Waaqayyo akka nurraa faccisu kadhanna. Garuu Waaqayyo immoo akka cal hin jenne, Waaqayyo kan argee cal jedhu akka hin taane hubachuu qabna. Hin callisu Waaqayyo. Cal hin jedhu. Waamicha kamiinuu haa ta'u, waamicha kamna. Abjuu kamiinuu haa ta'u, abjuu qabna nuyi. Abjuu sana kan fiixaan nama baasu Waaqayyo. Abjuuni ituma rafaniin abjootin iyyuu waa hojjechuu barbaaduun iyyuu abjuudha. Rafee abjoochuun immoo waan biraati. Namni abjuu qaba. Namni saba isaatiif gaarii yaadni hin jiru. Garuu gaarii yaadnu kana isa gaarii ta'e Waaqayyoo wajjiniin adeemuudhaan hojiitti kuu dandeenya. Dhugaa kan qabu isa akka Waaqayyo jedhutti adeemudha. Oobdii mana Waaqayyoo keessa jiraachuun kan ta'uuf isa dubbii Waaqayyoo sobduu ta'uu nurraan eegamu. Nama dhugaa qabutu dhugaa Waaqayyo biraa argata. Sabi kun dhugaa qaba jedhee yaadan. Dhugaa qaba. Dhugaa irratti Waaqayyoon kadhannuu qabna. Dhugaa inni lolus irra dhaabatee lolu qaba sabichi. Kuni dubbii Waaqayyoo maal jedha? Duula nama ajjeesuun dhowwaadha. Ofirraa faccisuun garuu dhowwaa miti. Ofirratti ajjeesuun dhowwaa miti. Waaqayyo isa duule hin gargaara. Nu immoo kadhachuufi qabna. Achi baaduma faarfaddaa jedhee Waaqayyo faarfannaa waduwwaa faarfaddaa. Iddoo akkasii dhaabbaddaa, akkatti gurmaa dhaabbaddaa. Lolichichi kan gooti jedhee Waaqayyo ofiisaatti yeroo lolle. Gaara irratti ol ba'anii faarfatanii rukutan. Waaqayyo rukute. Isaan gaara irratti ol ba'anii waa gaara irratti ol ba'anii fedhan. Dachaattis gadi bu'anii faarfatan. Waaqayyo gaafas isin hojjete. Waaqayyo idduma jiraannu jiraanne. Ammayyuu iddoo garaagaraa irraa yoo Waaqayyoon kadhanne Waaqayyo nuuf tola. Kadhanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo akka cal hin jenne duwwaa. Maaliif waan cal jedhe fakkaata waan ta'eef wal hubachiisuu kan nu barbaannu maal inni Waaqayyo kan ilaalee cal jedhu akka hin taane. Waaqayyo immoo argaa akka jiru. Argees immoo cal jedha utuu hin ta'in akka inni adabu baroota meeqa dhibbatan jarri kun. Ituma isaan gungumanii ituma isaan iyyanii waggaa meeqa ta'e waggoota 430 ta'e. Gaafachi ka'ee Waaqayyo dubbate garuu isattu loleef jarri kun rasaasan dhukaaf. Galaana gargafiree ceesisa isaanii. Waan duraa duubaan isaanitti dhufa hundumaayyuu immoo akkuma jedhetti keessa isaan dabarse. Sii wajjina jira Musee. Yoo achii baatan immoo na waaqeffachuu waadaa galfate. Na waaqeffate kun mallattoo isiniif ta'a. Kanumaaf dhalattanis jechuu sanatti fakkaata. Hin baasamni keenya gaaf tokko kana keessaa. Yoo isaasitti gooftaa Yesuus hin dhufiin lafarratti iyyuu sabni keenya abdii qaba. Ituu jiru immoo inni gara Waaqayyootti deebi'ee inni irra ajjeefame iyyuu gooftaa qaba taanaan hin du'e miti. Irraa fe akkasitti dhugeeffanna. Badiin saba keenya irra gahaa jiru kanaaf calluma inni raafamuun waan bu'aan qabu. Wanti nama jajjabeessus keessa jira. Maaliif Waaqayyotu argaa jira. Nus immoo waan nurraa eegamu ba'uu qabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Anas maratti naaba. Ituun naafin dura waamicha isa waan jechuun barbaada. Waamichi kuni
tajaajila waldaa keessa dhaabatanii wangeela lallaban duwwaa miti. Raajii raajuu duwwaa miti. Bulchiinsaafis jira jechuudha. Akkuma Musee fa'a. Akkuma Geediyoon fa'a. Geediyoon paasterii ta'uudhaaf waamame miti. Saba isaa bilisa baasuudhaaf waamame. Inni immoo gaafa sana akkam ture? Gara ofiisaatti deebi'ee of laalu. Ofiisaa yoo namni isa laalu sodaattu mana keessatti midhaan ture gaafa waamame sana. Garuu sana booddee ati goota taataadha. Waaqayyo yeroo inni sodaattu maqaatti akka dubbate iddoon dhokate jirtutti dubbate. Nama goota jabaa nana. Waaqayyo goota jabaa nama godhuu danda'a. Waaqayyo giingee fuudhee nama gaarii qajeelchee haasa'u gochuu danda'a. Waan ati dubbattus dubbattee duwwaaf miti. Yoo dhagaame malee gatiin qabu. Akka dhagaamus dubbiin afaan keetii bahu akka garaa sarraasu kan godhu Waaqayyo. Namatti itti dubbattu. Fara'oon ati bira dhattee itti dubbattu gadhiisa saba kana miidhaa itti dubbatu dubbiin inni dubbatu iyyuu waraana ofiisaati. Qara lama qaba. Daawit gaafa waamame mucaa xinnoo tokko eessatti lola bare? Ituu hoolaatisuu gaafa achi ba'oo isa saba isaatti akka kana kakatu sinan balleessa deetti halkanii guyyaatti dhaadate isa ofiisaa sibiila mataa isaatti akka miila isaatti uffate nama hojjaan isaa gubbaa sana gahu mucaan xiqqeen tokko waaqatti abdatte sammuu keessa ciracha buufteenaan achi lafa dha'e. Waaqayyo akka malee lolichi salphaadha. Garan Waaqayyo haa ta'u. Irratti dhaaba. Waamichi keenya maayin. Maal gochaa irra? Maal gochuu dandeenya? Gochaa irra waan gochuu dandeenyu agoon. Karaa fuuraas, karaa foonis waamicha keenya dhaabbannee ilaallan. Ani eenyu ofiin jedhe Musee? Eenyu anar? Yoo karaa fuuraan eenyu? Waan irraa eegamu karaa fuuraas ta'u karaa foonis ta'u. Fooniinis foon keessa jiraachaa irra waan ta'eef. Ani eenyu? Iddoon irra dhaabadhee jiru kanatti. Eenyaan? Giingeedha. Waaqayyo garuu na eeguu danda'a. Sodaattuun Waaqayyo garuu goota jabaa na gochuu danda'a. Waa baay'ee jechuu dandeenya. Humni kan Waaqayyooti jedhe Daawit karaa hundumaan. Humni kan Waaqayyooti. Waaqayyo nu gargaara. Gaafa jirrutti jabaannu waliin akka kadhannu jabaadhaa. Waaqayyo nu gargaara. Saba keenya hin fura. Annas maratti naaba eebbifama.